Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo. Bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna oduu jajjaboo mimmiidhagoo gagabbatoo soora gurraa ta'an hedduu qabannee jirra. Nu wajji turtan ni argattu. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa Oromiyaa keessatti afaan Chaayinaa barsiisuuf karoorfamee jira. Isa kana milkeessuuf ammoo barsiisota Oromiyaa keessatti afaan Chaayinaa barsiisan leenjisuuf walii galtee mallattaa'ee jira. Guutuu oduu kana yookaan dabalata oduu kana isiniin kenna. Oduun itti aanu jeneraalota fi ajajoota waraana mootummaa gidduutti shakkii fi raafamni guddaan uumamuun dhagahamee jira. Hidhatti wal guuruunis jalqabamuun dhagahamee jira. Keessattuu haleellaa irratti raawwataa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu fi injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuun raafama guddaa hanga kiiloo 4tti uumee jira. Dabalata oduu qabna isiniin kenna. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Mootummaan humna dabalataa hedduu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasaa jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan bakkoota garaagaraatti injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Dabalata oduu kana isiniin kenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu kanaatiin isin wajji ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun keenya kan jalqabaa Oromiyaa keessatti afaan Chaayinaa barsiisuuf karoorfamee jira. Isa kanaaf immoo barsiisota Oromiyaa keessatti afaan Chaayinaa barsiisuu danda'an leenjisuuf waliigalteen mallattaa'ee jira. Yuunivarsiitiin Finfinneetii fi Biiroon Barnoota Oromiyaa barsiisota naannoo Oromiyaa keessatti afaan Chaayinaa kan ta'e Mandariin barsiisan leenjisuuf waliigaltee mallatteessanii jiru. Haaluma kanaan waggaatti barsiisota 30 leenjisuuf karoorfamee jira. Dhaabbileen lamaan waliigaltee wal hubannoo bara barnoota dhufu irraa eegalee Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisota afaan Mandariin leenjisuu isaan dandeessisu roobii dabre waliin mallatteessanii jiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Finfinnee turtii miidiyaa Jinuwaa waliin taasiseen waliigalteen kun dandeettii barsiisota manneen barnoota bultii addaa fi sadarkaa lammaffaa naannoo Oromiyaa keessatti afaan Chaayinaa barsiisan gabbisuuf irratti kan xiyyeeffate jedhee jira. Akkasumas waliigaltichi waggaa waggaan barsiisota gara 30 leenjisuuf kan kaayyeffate ta'uun himamee jira. Akkasumas hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Tolaa Bariisoo gama isaatiin naannoo Oromiyaa keessatti fedhiin barnoota afaan Mandariin guddachaa dhufuu eeruun waliigalteen kun naannicha keessatti hanqina barsiisota afaan Chaayinaa jiru furuudhaaf kan gargaaru jedhee jira. Gara biraatiinis investimentiin Chaayinaa Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo Oromiyaatti babal'achaa dhufuu eeruun warreen afaan Mandariin baratanii eebbifaman dhaabbilee Chaayinaa kana keessatti hojjechuuf carraa adda addaa argachaa akka jiran ibsee jira. Carraa afaan Chaayinaa baratu argachuun kunis isa kanaafis gargaarsa guddaadha jedhamee jira. Oduun itti aanu ajajoonni fi jeneraalonni waraana mootummaa wal to'atuun dhagahamee jira. Haleellaan bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromootiin loltoota mootummaa irratti raawwatamaa jiru keessoo ajajootaa fi jeneraalota waraana mootummaa jeeqee jira. Keessattuu haleellaan kaleessa lixa shaggaritti loltoota mootummaa irratti raawwatame ajajoota fi jeneraalota waraana mootummaa bira dabree kiiloo 4 akka raase dhagahamee jira. Jeneraalonni fi ajajoonni waraana mootummaa kana duras walitti ciniinnataa turan haleellaa kaleessa irratti raawwatamee rifaatuu irratti uumameen tarkaanfii wal irratti fudhatu jalqabanii jiru. Haaluma kanaan Leetanaal Jeneraal Shumaa Abdataa humna komaandoo bobbaasuun guyyaa har'aa jeneraalota hedduu to'annaa jala akka oolcha dhagamee jira. Jeneraal Zawduu Balaayii fi akkasumas kan biroollee to'annaa jala oolanii jiru. Tarkaanfiin kunis kan fudhatame haleellaa kaleessa irratti raawwatame irratti bu'ireeffatuun har'a ganama ajajoota waraana mootummaa ol aanoo Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa fi itti aanaan isaa Ababaw Taaddasa gaggeessan irratti akka hirmaatu ajajamee osoo hin hirmaatiin hafuu isaatirraa kan ka'e akka ta'es shakkamuudhaan akka to'annaa jala oolu ajajni kan darbe jedhamee jira. Walumaa galatti haleellaa hamaa kaleessa loltoota mootummaa irratti raawwatamee fi miidhaa guddaa geessisan booda
shakkiin guddaan ajajoota waraana mootummaa gidduutti uumamee jira. Jeneraal Zawduu Balaayis taatee kaleetiin kan rifate yookaan haleellaa kaleessa irratti raawwatameen rifaatuu keessa kan gale walga'ii irratti osoo hin hirmaatin hafee jira. Hafuun isaa shakkii jiru cimsee jira. Haaluma kanaan ajaja Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa dabarsee to'annaa jala akka oolu taasifamee jira. Magaalaa Hoolataa irraa gara magaalaa Finfinnee geeffamuunis dhagahamee jira. Dursanii garuu eegdota isaa irraa akkasumas isaa fi kan biroo irrallee meeshaa hiikuudhaan yookaan hidhannoo hiikachiisuudhaan akka to'atame beekamee jira. Walumaa galatti haleellaan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti tibbana bakkoota garaagaraatti raawwataa jiru kiiloo 4 raasee jira. Shakkii babal'isee jira. Miidhaan guddaan loltoota mootummaa irratti dhaqqabaa jira. Kun immoo haleellaan waraana bilisummaa Oromootti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru keessattuu kan kaleessa qindaa'aadha jechuudhaan keessa waraana mootummaatti shakkii guddaa uumee jira. Miidhaa guddaa hin eegamin loltoota mootummaa irratti dhaqqabe kana numa keessa taa'anii kan qindeessan jechuudhaan kan ammoo qindeessuu danda'a kan jedhame Jeneraal Zawduu Balaay ta'uun mala. Sababni isaas waraanni inni qabatee bobba'u mooyamuu malee meeshaa waraanaa geessee hiikkatuu malee bu'aa barbaadame fiduu hin dandeenye jechuudhaan keessoo isaaniitti odeeffannoon bahee ibsee jira. Kun immoo ajajoota waraana mootummaa keessoo isaaniitti shakkii guddaa uumuudhaan hundi isaaniitti wal shakkuu akka jalqaban akkasumas raafama guddaa gidduu isaaniitti uumamuun odeeffannoon yookaan icciitiin keessoo isaaniitti bahee ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Haleellaa tibbana bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwatamee fi miidhaa fi kasaaraa guddaa irratti dhaqqabsiisan kan baarage mootummaan har'as humna dabalataa hedduu gara Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasee jira. Keessattuu gara lixa shaggar kan kaleessa shaalaqaan 2 guutuun hojiin ala itti ta'etti humnoota dabalataa hedduu garas erguun beekamee jira. Gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Haleellaa irratti raawwataa jiruunis injifannoo irratti argataa jiraachuu odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa nu gahaa jiran ibsaa jiru. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa shirkatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Eebla 9/2025 guyyaa tokko dura jechuudha. Arsii baha aanaa shirkaa ganda Qarsaa Gaalamaa jedhamutti caasaa waraana mootummaa yeroo dheeraaf uummata nagaa irratti dararaa garaagaraa geggeessaa ture yookaan irratti raawwataa ture irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa qaamaa fi lubbuu irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota 3 addunyaa kanarraa yoo godaansisu 2 madoona adabee kan hafte immoo baqachiisuudhaan gara magaalaa Hojja Duree jedhamtutti akka dachaase odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa raawwateen warroota godaansise keessaa tokko tika mootummaa kan ta'ee fi uummata nagaa irratti yeroo dheeraaf dararaa garaagaraa geggeessaa kan ture rakkoo garaagaraa uummata irratti raawwataa akka turee fi raawwachiisaa kan ture akka ta'ee beekamee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti har'as itti deebisuudhaan haleellaa raawwatee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwateenis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beeksisee jira. Giddugala Oromiyaa kaaba shaggar Salaaleen aanaa Dagamii fi akkasumas aanaa Kuyyutti tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa irratti fudhatuun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beeksisee jira. Akkasumas Shawaa kibba lixaa aanaa Bachotti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu immoo madoodhaan adabuun akkasumas meeshaalee hedduu sirraa hiikkatee jira. Bireenii tokkoo fi meeshaalee biroollee kan hiikkate akka ta'e odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Dabalata oduu kana yeroo itti aanutti akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas lixa shaggaritti mootummaan har'a humna dabalataa hedduu garas fe'aa oolus waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwatame kanaan maaltu akka argame yeroo itti aanutti guutuu odeeffannoo qabannee kan dhufnu ta'a.
Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa nagatti nu tura.